bakkeewwan humna keenya yookaan immoo annisaa keenya itti balleessuu hin qabne yookaan immoo dursinee beekuu qabnu jireenya keenya keessatti jiraachuuf qoricha jireenyaa kan ta'e yookaan immoo daandii milkaa'inaa irratti kan si mudachuu danda'an yookaan immoo dursite kan itti beekuu qabdu maal kan jedhudha guyyaa irraa akka wal faana laallu yoo akkam jirtu jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoota Horoon Inspire wartaatan akkam jirtu tolee gaa bakki isin jirtanitti nageenyi qofti milkaa'inni isiniif haa baay'atu kanan jedhu obboleessa keessan dinaariyaati tolee gaa haalli guyyaa irraa barnoota baay'ee namatti tolu barnoota lafee dugdaa kan ta'e kan mi'aawaa baay'ee namatti tolu isiniif qabadhee dhufeetan jira amma barnoota kodhumaatti turtii gaarii viidiyoo kana ilaalteen xumurtu taanaan hin eegalin Toligaa yeroo tokko dhugaalee nuti hadhaa'oo yookaan immoo nu jibbisiisu dhamdhamuuf illee fudhachuuf kan nutti ulfaatan garuu immoo nuuf jireenya keenyaaf bu'aa guddaa qaban akka qorichoonni baay'ee hadhaa'u garuu immoo jireenya keenya fayyisuuf yookaan foon keenya fayyisuuf baay'ee barbaachisoodha akkuma qorichaa utuu hadhaa'anii kan nama fayyisanii jechuudha dhugaalee nuun fudhachuu qabnu yookaan immoo beekuu qabnu humna keenya yookaan immoo annisaa keenya qisaasessuun dura balleessuun dura adda baasnee hubanne jireenya keenyaaf main pointiidha yookaan immoo galma keenyaaf daandiidha yookaan riqicha kan jennu kan hubachuu qabnu kam durallee haala kam keessattillee haala kam durattillee wanta nun dursinee beekuu qabnu yookaan immoo dhugaalee hadhaa'oo garuu immoo akka qorichaa akka dawaatti kanneen nama fayyisan kan jireenya keenyaaf galaa ta'an kan jireenya keenyaaf irkoo ta'an maal kan ta'e hara wal faana laalla. Tolegaa inni tokkoffaa irratti argamu namni hundumtuu si jaallachuu hin danda'u yookaan immoo ati nama hundumaa gammachiisuu hin dandeessu jechuudha. Dirqama wanta ati jireenya kee keessatti hubachuu qabdu namni hundumtuu na jaallachuu qaba yookaan immoo nama hundumaa gammachiisuu hin dandeessu jechuudha. Ammamuu yoo gaarii taate ammamuu yoo gaarii namaaf yaadde ammamuu yoo namaaf wanta gaarii wanta bareedaa hojjetteyyuu namni si jibbu hin dhibu. Namni si jibbe sun immoo maaf na jibbe jettee itti sammuu kee qabdee itti of dhiphistee itti of yaaddessite taanaan jireenya kee kuffisuu malee waan tokko gochuu hin dandeessu jechuudha. Nama hundumaa gammachiisuu hin dandeessu iyaaliin. Namoonni kamuu kan uumamumaan sammuun isaanii negatiivlii ta'an jiru. Ututi gaarii yaadduu fi ututi gaarii hojjetuu fi ututi waan gaarii hawwituu fi kan namoonni nama jibban jiru. Namoonni nama fudhachuu hin dandeenye jiru. Ati immoo wantoota kana adda baastee beekuu qabda. Namni maaf natti jijjiirame, maaf narraa baqatee, maaf natti jijjiiramu namoonni namoota hin jaalladhu, namoota nan koodha jedhu, namoota itti dhiyaadhu, maaf natti jijjiiramu jettee yeroo kee ofii hin gubiin, ittis of hin dhiphisin. Ati jalqaba irratti of ta'e warra si jaallatan qofaatti dhiyaadhu, warroota siif yaadanitti hiiqi. Sanaa booda wanti kamiyyuu namaaf ta'uu hin danda'u. Ati maallaqa miti. Kan namni hundumtuu si jaallachuu danda'u. Kan namni hundumtuu na jaallachuu qaba. Namni hundumtuu naaf yaaduu qaba. An akka namaa yaadutti namni na yaaduu qaba. An akka nama jaalladhutti namni na jaallachuu qaba jettee yaadda taanaan na aman. Yeroo kee deemtaan itti qisaasessaa jirtaa jechuudha. Humna kee wanta intaan irratti xumuraa jirtaa jechuudha. Kanaaf immoo wanta ati adda baastee beekuu qabdu yookaan immoo wanta ati jalqaba jireenya kee irratti beekuu qabdu ammamuu gaarii ta'e amma barbaaddes gaarii hojjedhu amma barbaaddes wanta barbaadde yoo raawwatte namni si jibbu hin dhibu yookaan immoo namni bakkeetti jirtu irraa akka itti sochootuuf sirratti karoorfatu hin dhibu waan ta'eef namoota kanaaf sin dhiphisin humna kee illee hin fixin ati of ta'eetii of duukaa jiraadhu namoota si jaallatanitti dhiyaadhu yaada namoota hundumaatiif dantaan laatiin. Namoonni yaada mataa isaatiin si madaala waan ta'eef namoonni ittiin si madaalan otoo hin taane kan ittiin of madaaltu hin jireenyi kee geggeeffamu waan ta'eef ati yaada namoonni si ilaatan yookaan immoo ilaalcha namoonni si ilaalaniin yeroo kee hin balleessinii jechuudha. Tolegaa inni lammaffaa irratti argamu jireenyi yeroo hundumaa haqa qabeessa miti. Yeroo baay'ee wantoonni gadheetaa yookaan immoo wantoonni hamootaan namoota gaarii irratti kan isaan raawwatan argina yookaan immoo namoota kun immalaaf hin jenne irratti waan isaan raawwatan argina jechuudha. Akkanuma immoo namoonni hamaa raawwatan yookaan immoo namoonni badaa raawwatan yeroo wanti gaarii itti raawwatamuuf yookaan immoo wanti gaarii isaan mudatu yookaan wanti gaarii gara jireenya isaaniitti dhufu isaan argina jechuudha. Yeroo kanatti gaa namoonni kunneen maaliifidha jireenyi feerii miti jechuudha. Haqa qabeessa miti. Namoota kanaaf maaf ta'e jennee jireenya keenya yeroo itti abaarru jiramu. Nati dogoggoraa jiramu uumaa dogoggoraa jiramu namoota hamaaf hin ta'a wanti kun namoota gaarii irratti wanta hamaatu ta'a yeroo hundumaa jennee itti of dhiphisuu hin qabnu jechuudha. Yaada keenya irratti kontrol goonee irratti xiyyeeffachuu hin qabnu jechuudha. Wanta to'achuu hin dandeenye jireenya kee keessatti gadhiisi haa deemu. Jireenya kee keessatti wanta ati to'achuu dandeessu qofa irrattidha focus kan itti gochuu qabdu yookaan immoo humna kee lafatti itti qisaasessuu hin qabne yookaan humna kee dandeettii kee yeroo kee wanta itti gubuu hin qabne wantoota kontrol gochuu dandeessu yookaan wantoota to'achuu dandeessu qofa irratti ta'uu qaba jechuudha. Wantoota to'achuu hin dandeenye kun wantoonni hamaa waan namoota gaarii irratti maaf ta'e wantoonni hamaaf immoo wanti gaarii maaf ta'e jennee itti of qabna itti of dhiphisna tanaan
na amani jijjiiruu hin dandeessu waan ta'eef mata dhukkubbii ofitti dabaluu malee wanta jijjiirtu tokko hin qabdu. Kanaaf immoo jireenyi yeroo hundumaa haqa qabeessa ta'uu hin danda'u. Haqa qabeessa ta'uu qaba jettee yeroo keetti hin gubin. Tole egaa inni sadeeffaa irratti argamu namoota nuti jaallannu yookaan immoo namoota nuti kan keenyadha jennu nu miidhuu danda'u. Osoo beekanillee osoo hin beekin kanneeniif dhiifama gochuu baradhu. Namoonni nuti jaallannu yookaan immoo dhiyoo keenyadha nu miidhanii nuuf da'oodha nuuf irkoodha nuun itti amannee namoota nuun icciitii keenya itti mannu yookaan immoo namoonni kan koodha jennu yeroo nuun waa tokko yeroo isaan irra deddeebiin nu miidhan argina. Namoota kanaaf dhiifama gochuu baradhu. Namni dhiifama namaaf gochuu hin dandeenye yookaan immoo namni osoo beekuu balleessuu danda'a osoo hin beekin balleessuu danda'a. Kanammoo adda baasnee hubachuu qabnaa jechuudha. Just focus goone namni kun itti yaadee raawwate moo otoo itti yaadee raawwate moo dingata isa mudate moo otoo beekee isa mudate jennee adda baasnee xiinxallee yaadonee gochuu qabnaa jechuudha. Sababiin isaas nu namadha waan ta'eef namni immoo namoonni uumamumaan namni hin dogoggorre hin jiru. Namni namaan dogoggoruu danda'a. Namni ofiisaatiin of sossobee dogoggoruu danda'a. Namni immoo sammuu isaa keessatti emotion ta'ee dogoggoruu danda'a waan ta'eef jireenya kee keessatti wantoota kan koodha jettu seeraan qabadhu. Namni yoo dogoggora takka balleesse umurii isaa guutuu balleessa jechuu miti. Kanaafuu dhiifama nama sanaaf illee gochuu bari, ofiif illee gochuu bari. Tole egaa inni afuriffaa irratti argamu yeroo waan hundumaaf furmaata ta'uu hin danda'u. Tarkaanfiitu furmaataa jechuudha. Nuti jireenya keenya keessatti wanta hundumaa yerootu hiika, wanta hundumaa yerootu fide jennee ofirratti qoosna yookaan immoo tarkaanfii hin fudhannu taanaan hammina guddaa yookaan kufaatii guddaa sitti fidee dhufuu danda'a jechuudha. Yeroo wanta hundumaaf furmaata jettee madaa tokko kunuunsa dhowwattee jettee jennaan madaan sunillee summii sitti ta'ee si galaafachuu danda'a. Kunuunsa hin laattuuf seeraan hin qulqulleessitu, seeraan hin eegdu taanaan madaan sirra jirullee yerootu furmaata fida jettee irratti ilaalta taanaan madaan sunillee summii sitti ta'ee si galaafachuu danda'a. Kanaaf immoo yerootu wanta tokko natti fide yookaan immoo summii natti ta'eera jettee ofirratti qoosta ofirratti qalladda taanaan jireenyi kee kufaatii hamaa keessa galaa jechuudha. Yeroo wanta hundumaa fiduu danda'a garuu yerootu deebisee furmaata laata toon taan furmaata dogoggora sanaaf barbaadu qabda jechuudha. Tarkaanfii fudhachuu qabda. Wanta ta'e sirratti, wanta sirratti jiru sanarratti, wanta si mudatee jiru sanarratti tarkaanfiin fudhattu taanaan daftee furmaata barbaaduuf iyyaaltu taanaan daftee jireenya kee sanaaf fala hin dhooftu taanaan na amani yeroon dhufee wanta sirraa hiiku tokkollee hin qabu. Dhukkuba biraasitti dabala waan ta'eef dafiitii dhukkuba kee sanaaf dawaa kee sanaaf furmaata fudhadhu. Tarkaanfii fudhadhu. Yoo tarkaanfii fudhatte furmaata argattaa jechuudha. Dhukkuba kee sanaaf dawaa argatta. Wanta si dhibame sanaaf nama gaafadhu, gargaarsa gaafadhu. Gargaarsa gaafannaa yoo barte, yoo nama gaafannaa barte waan barbaaddeef furmaata argatta. Humna kee wanta hin taatin irratti enqisaasisiin. Tole egaa inni shaneeffaa irratti argamu kufaatiin qaama jireenyaati. Irraa barachuu dabuun garuu dogoggora caalu. Yeroo hojjennu irratti, yeroo barannu irratti, yeroo daldallu irratti, waan baay'ee irratti kufaatiin nu mudachuu danda'a. Kufaatii sanarraa immoo hin barannu taanaan dogoggora wal fakkaataa hojjenna taanaan mucuca karaarra kaleessarra deemne rarras deebinee adeemna taanaan kufaatii guddaaf dabarsinee of laataa jirra yookaan immoo diinni keenya akka nurratti akka barbaade aaboo godhatu yookaan humna godhatuuf dabarsinee of laannaa jechuudha. Nuti jireenya keenya keessatti dogoggoroowwan tokko tokko beekuu dirqama keenyadha jechuudha. Kufaatii kufuu dandeenya namadha waan taaneef kufaatiin karaan itti nu mudatu hin beeknu. Dalagaa irratti illee maatii keessaan illee karaa barbaade illee haa ta'u for everything karaa kamiyyuu haa ta'u garuu kufaatii keenya sanaaf yookaan immoo qaama jireenya keenyaa sana keessatti isa tokko main pointiin kan ta'e kufaatii sanaaf furmaata barbaannee dogoggora keenya irraa barannee har'a akkamiin an dogoggore maalirraa ka'een dogoggore haala kamiin an dogoggore maal raawwadheen dogoggore jennee kufaatii keenya irraa hin barannu taanaan kufaatiin keenya sunii dhibee guddaa nutti fidee dhufa waan ta'eef adda beekee baasuun nu barbaachisaa jechuudha milkaa'ina jireenya keenyaaf. Inni ja'affaa irratti argamu wanta ati nama dhoksitu caalaa wanta ati of sobduuti si miidhuu danda'a. Yeroo baay'ee nama dhoksuu dandeenya, namoota sossobuu dandeenya, namoota irratti immoo akkasuma qalladuu dandeenya. Jireenya keenya keessatti wantoota nuti nama sobnu yookaan immoo namoota sossobnee bira dabarru caalaa wantoota nuti of sobnuti yookaan of attaallallutu nu miidhuu danda'a jechuudha. Dhugaaleewwan hadhaa'oo yookaan jireenya keenya miidhan namoota sobnee bira darbinu nuun garuu jireenya keenya damage yookaan immoo jireenya keenya gad quucarsan akka nuun jireenya keenya hin jiraanne yookaan immoo akka nuun jireenya keenya sodaataa jireenya dhiphuu jireenya yaaddoo jireenya gadadoo keessa jiraannu taasisu namootaaf sobuu keenya caalaa of sobuudha. Jireenya keenya keessatti of sossobna yookaan immoo dhugaalee jireenya keenya keessatti dhufan of hin fudhannu yookaan immoo accept hin goonu taanaan jireenyi keenya
gar kufaa deema yookaan immoo boolla gad fagoo yookaan kan namni kamuu keessaa nu hin baasnetti seenuu dandeenya. Kanaaf immoo dhugaalee jireenya kee keessatti sitti dhufan yookaan immoo namoota biraa sobdee bira darbuu dandeessu garuu sitti hadhaa guddaa yookaan immoo dhukkuba guddaa ta'ee darba taanaan na amani jireenya keef baay'ee summii hamaadha. Kanaafuu amanii fudhadhu. Namoota kamiinillee dhoksuu keen dura jalqaba irratti namoota kamittuu adda baasiitii xiinxalii fudhadhu dhukkuba sana. Wanti sitti dhufe sun yoo liqimsite yookaan immoo yoo dhugaa sana hubatte nama kamiifuu sin sodaachisu yookaan immoo si miidhuu hin danda'u. Kanaafuu dhugaalee jireenya keenya keessatti waan guddaa nu agarsiisan guyyaa irraa akka wal faana ilaallee abdii guddaan qaba barnoota biraan hanga walitti deemnu turtii gaarii yoo isinitti tolee ta'e like share subscribe gochuun maatii keenya ta'a.